mata duree federalizimii nageenya walitti bu'iinsaa fi buqqa'uu uummataa Itoophiyaa keessatti jedhuun qopheessummaa yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbiitiin korri qorannoo biyyaalessaa arfaffaan akka yuunivarsiitichaatti hayyoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaan gaggeeffameera. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni mata duree eerame irratti ogummaa qaban waraqaawwan qorannoo dhiyeessaniiru. Hayyoota waraqaa qorannoo dhiyeessuuf dhufanii fi keessummoota kora qorannoo kanarratti hirmaataniif baganagaan dhuftan kan jedhan yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbiitti daayirektara olaanaa kan ta'an obbo Qanaatee Nagaasaa rakkoo biyyi keenya keessa seentee jirtuuf korri qorannoo kun furmaata akka fidu nan abdadha jedhan. Invited guests, ladies and gentlemen. Kabajamtoota keessummoota keenya kora qorannoo biyyaalessaa arfaffaa yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbiitiin qophaa'e irratti baganagaan dhuftan nageenya guddinni fi mootummaan addaan ba'uu hin danda'an. Federaalizimiin sirna bulchiinsaa keessaa tokko ta'ee saboota hedduu of keessatti kan qabatedha. Biyyoota akka Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa fi misoomaaf federalizimiin furmaatadha. Rakkoo amma mudatee jiruu fi ga'ee federalizimii qorachuuf asitti walitti qabamneerra nan abdadha. Korri qorannoo kun mootummaaf qaamolee seera baasaniif dhaabbilee siyaasaaf dhaabbilee miti mootummaaf hayyoonni furmaataa fi yaada kennaniin carraa walitti dhufuun hojjechuun rakkoo Itoophiyaan qabduuf furmaata kenna. Federalism has been assumed to be a solution for problem of peace and development. It is in view that we are here to critically examine that the role and the contribution of federalism in the recent conflict and the displacement in Ethiopia. I hope that the conference will create a platform where scholars, government officials, policymakers, political parties, non-government organizations, other stakeholders exchange their views of further enrich on the link between federalism, peace, conflict, and the displacement in Ethiopia. Hopefully, this conference will create an opportunity for participants to create link and work together in the future. Prezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Gaaroma ergaa baganagaan dhuftanii dabarsuun kora qorannoo kanarraa jijjiirama guddaaf abdii qabaachuu dubbatu. Our national conference kora qorannoo federalizimii nageenya walitti bu'iinsaa fi buqqa'insa uummataa mata duree jedhuun kaampaasiin Gimbii qopheessa irratti yuunivarsiitii Wallaggaa bakka bu'uun baganagaan dhuftan isiniin jedha. Pleasure to extend you a very sincere message of welcome and good wishes on behalf of Wallagga University. Ladies and gentlemen, I hope this conference has brought together a tremendous and rich diversity of authors and speakers from universities, governments, and industries from around the nation to share ideas and new perspectives on a wide range of federalism, peace, and population displacement with global, national, regional, and local perspectives. Addressing such issues will bring critical, essential to advancing today's reality the country is facing. Recognizing the importance, it is necessary to research, discuss, and set directions with broad global knowledge and experience in order to improve the current situations. Besides the ground term, it is important to discuss various domestic and international problems from the standpoint of what is now referred to as global issue population displacement. Subsequently, the theme also is becoming an internal issue for our country, Ethiopia, and it is a broad-ranging fundamental issues that professionals like you and the country and around the world would continue to tackle. Professor Iskeel Gabbisaa kora qorannoo kanarratti dhimma federalizimii irratti dubbii ijoo dhiyeessaniin federalizimiin sabdaneessaa Itoophiyaa filannoo osoo hin taane dirqama jedhaniiru. Akkasumas Professor Iskeel mata duree Itoophiyaa keessatti gaaffii eenyummaa biyyaalessaa siyaasa aangoo qooddachuu fi federalizimii jedhu irratti waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru kora kanarratti. The case against federalism is not airtight. Much of the argument is based on spurious
arguments and misleading comparisons. I argue, properly implemented and nurtured, multinational federations can succeed under certain conditions. In the Ethiopian case, I argue, the choice is between a multinational federation or a multinational federal democracy or no democracy at all, or in fact, no single state. It is that simple and stark. That is, if we do not have, this is my position, I recognize others have other positions, but my position is, after looking at the experience of others, as I will present it here, that if we do not have a multinational democracy in Ethiopia, the option is the disintegration of the state or no democracy at all. It is that stark. Dhimmoota federaalizimii Itoophiyaa fi qorannoo Profeesar Iskeel Gabbisaa dhiyeessan irratti gaaffiif deebii waliin taasifneerra akka itti dhiyaata. Profeesar Iskeel guddaa galatoomaa simpooziyemii yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasiin Gimbii qopheessan irratti sin argadhe. Gimbii akkamittiin ilaaltan? Gimbiin akka duraan yaadne miti. Yeroo duraan dudda fardaa irratti ijaaramtee jedhama sana. Dudda war fardaa irratti waan ijaaramteef bal'achuu illee hin dandeessu yoo dheeratte malee jedhu. Amma dheerachuu duwwaas malee babal'attee ittisi. Egaa bunatu jira, bunni amma jirutti socho'uun karaa dinagdee hin oolu. Waan akkas ta'eef guddachuus dandeessi. Kaampasiin irra jirru kunis mooraan yuunivarsiitiinis Wallaggaa yuunivarsiitii jiraachuun isaas bu'aa qabaachuu danda'a. Bulchiisiis inuma jira naannoo kana. Sababii kanaatiif egaa inuma guddatti gara fuulduraatti jedhee yaada. Waggaa 20 darbe keessatti garuu guddina cimaa agarsiisteetti. Waraqaa dhiyeessitan irratti federaalizimiin biyya kanaaf filannoo miti jettani. Maaliif filannoo miti jettani? Filannoo gara biraan qabnu biyyi kun. Federalizimii sabdaneessaati kan keessaa ba'ee dibamuun irra jiru. Federalizimiin gosa adda addaa qaba. Akka adda addaattis immoo qindaa'uudhaaf hin danda'a. Biyya kanaaf karaan itti biyyichi ijaarame biyya tokko, amantii tokko, afaan tokko, aadaa tokkodhaan ture. Inni immoo humnaaniti aadaa geeddaruudhaan, maqaa geeddaruudhaan, eenyummaa geeddaruudhaan akkasittidha kan inni biyya ijaaruudhaaf ture yaadisa. Bara Haayile Sillaasee, bara Dargiis akka kanatti hojjetama ture. Inni akka yaadame uummatas geeddaruu hin dandeenye, aadaas geeddaruu hin dandeenye, karaa siyaasaas biyyicha tasgabbeessuu hin dandeenye. Uummatni hin jaallanne keessumaati uummatni humnaan biyya Itoophiyaa kanatti dabalame. Keessumaa gara kibbaa keessa kan jiru hamma tokkos immoo gara kaabaa keessa yoo kan jiru biyya kanatti dabalamuudhaaf hin dandeenye hin kufe jechuudha. Karaan biyya bara sana deemaa ture. Affaar hin jaalanne, Somaaleen hin jaalanne, Oromoon hin jaalanne, Sidaamaan hin jaalanne, Gambeella hin jaalanne. Maaliif yoo jenne humna dinagdeetii fi humna siyaasaa harka uummata naannoo tokko irraatii dhufe irratti waan hafeef inni kaanis immoo hiree ofiin murteeffachuudhaaf ka'aa jedhee ka'e mootummaa galagalche 91tti federalizimii sabdaneessaa kanatu biyya kana jiraachisuu danda'ama kan jedhuun filannootu ta'e biyya kanatti filate. Kana malee karaan gara biraan hundumtu dhumeera jedhe mootiin yeroo sana Mallas Zeenaawiyyuu kun filannoodhaan utuu hin ta'in kanuma duwwaa tafe hundumaa yaalleerra kan hafe kana dhaadha. Inni immoo karaa siyaasaa federalizimiin sun hojiirran oole. Karaa dinagdee federalizimiin hojiirran oole. Paartiitu biyya bulcha ture. Sababii kanaaf federalizimiin sabdaneessaa kun hojiirra hin oolle biyyisaa yoo filateyyuu. Amma garuu carraatu jira. Yoo federalizimii sabdaneessaa mirgii fi mirgoonni adda addaa karaa siyaasaa, karaa aadaa, karaa dinagdee
uummanni biyya kana keessa jiru of danda'ee ofiin of bulchuun danda'u taanaan eenyummaa isaa irratti ofii murteeffachuun danda'u taanaan leeccalloo naannoo isaa jiru irratti ofii abbaa ta'ee bu'aa dinagdee argachuudhaaf hin danda'u taanaan biyyi kun itti fufuu hin danda'amu. Karaa gara biraatu hin jiru. Biyya akkatti ijaaran karaa gara biraatu hin jiru. Karaan ani argutu hin jiru. Saniifanii filannoo miti karaa tokkitti kan jirtu duwwaadha. Biyyi walitti hafuudhaaf yoo danda'e jechuudhaaf hin jedhe. Isin filannoon qabduu jettaniittu. Iskoolaaronni akka keessanii gara biraan immoo rakkoon amma Itoophiyaa keessatti uumame maddisaa federaalizimiidha jedhu. Rakkoo gaafa jennu Itoophiyaa keessa Oromoon Protestiin tureera. Haga ammaattuu uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uun jira. Duuti jira. Sabaan wal qoodanii rakkoo walirra geessuun ni jira. Haga har'aattuu jechuudha. Rakkoo isa kana kan nutti fide federaalizimiidha warri jedhanii argumentii akkasii qabatanii warri ka'an jiru. Kanaafuu federaalizimiin rakkoo amma Itoophiyaan keessa galteef sababa jettu isin. Isaanis taanaan kan isaan jedhani sirna federaalaatiin buluun haafuu sirna gararraa gajjallaatti ijaaramee itti deebinee akka sanatti tajbulluu jechaa jiran. Kan isaan jechaa jirani federalizimiin akkaataan itti ijaaramu sun akka federalizimii sabdaneessaatu hin ta'in mirgoota sabootaatiif sablammii fi uummataa kan eegsisu utuu hin ta'in gaaffiin dura ture iyyuu taanaani Wallaggi akka Wallaggatti, Gojjam akka Gojjamitti, Walloon akka Wallootti akkasitti gaaffiin kan ture. Regional autonomy malee gaaffiin sabaaf sablammootaa sun hin turreedha kan isaan jedhan. Waan inni hin turree fi federalizimii kabiraadhaan agoonoodha jedhu. Innumtuu hamma tokko deemaniiru jedheen fudhadhan. Federalizimiin akka inni barbaachisaa ta'e fudhataniiru. Kan isaan jedhan federaalizimii sabdaneessaatu biyyichaaf hin taane jedhu. Achirratti kan namoonni warri federalizimii sabdaneessaa deeggaran kan jedhani isa sana yaalleerra asraaraatti kifla hagar jedhani yaalleerra kanaan dura. Gaaffiin uummata Itoophiyaa waggaa 50-60 darban keessaatiiti. Gaaffiin ture gaaffii sabaaf sablammootaati. Isa deebisuudhaaf garuu mirga siyaasaa, mirga dinagdee, mirga aadaa isaanii, mirga eenyummaa isaanii deebisuudhaaf kan danda'u karaan kan biraa hin jiru. Walitti bu'iinsi amma dhiyoo kana ta'aa jiru yeroo warri wayyaana irra turani humnaan qabaniitu turan. Amma inni hiikameera. Amma iyyuu taanaan uummanni akkuma sira jedhe kan inni gaafataa jiru Affaar kan inni gaafataa jiru federalizimiin natti baay'ate kanaaf nattaa xiqqaatuudha miti. Oromoon natti xinnaate natti baay'ate naaf xiqqaatu jedhee gaafataa jiru. Waan isaan jedhanii namoota warra mana barumsaa keessa taa'anii kitaaba dubbisan yookiis Finfinnee keessa deemanii Finfinneedhaa fi mirgi Finfinnee yoo eegame Itoophiyaa hundumaatiif eegame warra jedhantu jedha malee yoo biyya kana keessa deemtee gaafatte federalizimiin nuti xinnaatiin jedhan walitti bu'iinsa kan fide federalizimii sanatu fakkeenyaaf daangaatti sirriitti waan hin sararamneef walitti bu'iinsi kan jiru Oromiyaa irraati waa saamuudhaaf warra barbaadaniifitu waa walitti bu'iinsa fidaa jira bu'aa mataa isaaniitiif malee federalizimicha mataa isaa miti. Federalizimiin silaafuu utuu akka amma jirutti hojiirra oole silaati federalizimiin kuni waan biyyichaatiif barbaachisudha. Garuu wanti irraa hafu tokkittiitu jira. Federalizimiin suni demokraata'uu qaba. Federalizimiin sabdaneessaa sun hin demokraata'u yoo ta'e uummanni naannolee adda addaa keessa jiru kun mirgisa akka mirga namoomaatti hin eegamuuf yoo ta'e ammayyuu walitti bu'iinsi hin oolu. Sababiin isaa immoo yeroo hundumaa walitti bu'iinsi kan dhufu uummata gidduutti kan inni dhufu yookiis aangoo irratti yookiis bu'aa dinagdee irratti wal lola malee namni federalizimiin matuma isaatiin fiduus hin danda'u fidees hin beeku kuni siyaasa gara biraa deemsisuudhaaf yoo ta'e malee dhugaa biyya kana keessa jiru yoo gaafanne warri Finfinnee keessa dhaqanii akka jedhani awwadaayin dhaqanii akkasin jedhan warri Finfinnee dhaqanii as gimbii dhufanii akkasin jedhan yoo akka jedhan Dambidolloo dhaqanii jedhan Walloollee jedhanii dhaqan. Kanaaf waan mana barumsaatti baratanii ofumaati muuxannoo uummata kan biraa fa'a irratti hundeessanii yoo jedhan yoo ta'e malee kun dhugaa biyyichaa wajjin waan deemu miti jechuudhaaf hin jedhe. Kanaafuu federalizimiin
Dimokiraasiitiin ala hojiirra ooluu hin danda'udha. Sirriidha. Kanaan duras isuma miti federalizimiin caasaansaa ture. Heerri biyyanaas hundee isaati. Garuu gaaffii dhumti amma Oromoonis haa ta'u uummanni gara biraan kaase waan mirga heerri Itoophiyaa sun naa kennitu naan mirkanaa'ufneedha. Hojiirra naan oolleedha. Mirgi seera heera biyya sanaa keessa jiru immoo mirga demokiraasiiti, mirga namoomaati, mirga ofiin of bulchuuti, mirga eenyummaati. Kana achi keessatti kan jiru. Isatu hojiirra hin oolleedha. Sababii kanaatiif iyyuu kan qabsoon Oromoon geggeesse, uummanni kan biraas Itoophiyaa keessa geggeesse seera qabeessadha. Gaaffii demokiraasiiti, gaaffii bilisummaati, gaaffii mirga namoomaati kan inni jedhameefis sababii kanaatiif. Lafa demokiraasiin hin jirretti autokraasiinis hin hojjetu. Lafa demokiraasiin hin jirre, lafa uummanni ofiisaatiin hiree isaa murteeffachuudhaaf hin dandeenyetti federalizimiin hojjechuudhaaf hin danda'u. Gaaffii sabaaf sablammootaa deebisuu fi akka caasaatti federalizimii barbaachisa. Achi keessatti garuu uummanni jiru sun mirgi demokiraasii isaa hin eegamuuf taanaan federalizimiin hojjechuu hin danda'u. Isatu hojiirra oolle amma hojiirra ooluudha. Kana gaaffiin uummataa. Federalizimiin Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jettaniittu. Maal jechuu barbaaddaniiti? Daandii qaxxaamuraa inni jedhamu isa kamidha? Filannoo sanatu akkuma nama keessa deebi'ee 91tti filannootu ta'e karaa kanarra deemnaa jedhan hojiirra hin oolle. Amma lafa eenyummaan naannoodhaan cimee jiru keessatti yoo fakkeenyaaf lafa amma jiru Oromiyaa fudhanne Oromiyaan daangaa qaba. Oromiyaan bulchiisa qaba. Oromiyaan biirokiraasii qaba. Oromiyaan heera qaba. Maaltu hafe biyya tokko ta'uudhaaf biyya mataa isaa danda'e ta'uudhaaf wanti hafe hin jiru. Yoo karaa kanarra namni dhiibame yoo amma akka deemaa jiru akkuma sila jette federalizimii diigna haasaan jedhu kun itti caalaa deeme uummata kana uummata Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammootaa keessatti wajjin bulla jedhee uummata ka'e. Yeroo fincilli naannoo Oromiyaa keessatti balali'aa ture sana mirga uummata eege kanatu ammas immoo taanaan eenyummaa koo irratti anumatu murteeffataa jedhe malee kan biraatti hin darbaa hin jenne. Leeccaalloosa kan kooti anumatu eeggata jedhe malee kan biraatti hin darbaa hin jenne. Ofiin of bulchaa jedhe malee kan biraarratti hin olaantummaa koo oolfadha hin jenne uummanni Oromoo. Uummata kan akka kanatti kan jiru utuu uummata gara biraa kadhataa jiru yoo dhiibdee federalizimiidhuma sana iyyuu sirraan fudhadhatti hin jette eessatti dhiibaa jirta. Amma yeroon uummanni Oromoo inni guddaan Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa kana ijaarra wajjiniin jedhu keessatti yoo uummanni kan biraan waan Oromoon jedhu kana fudhatee gaaffii Oromoo hojiirra oolchu ta'e karaan nutti deemuudhaaf deemnu walitti bu'iinsadha. Walitti bu'iinsi sun immoo karaan nutti deemu eenyuyyuu yaaduudhaaf hin danda'a. Sababii kanaaf yeroo ammaa kana keessatti akka yeroo gara biraadha dubbatamu mirga injifannoodhaan arganne sana isinirraa fudhanna yoo namni hin jedha ta'e akka Oromootti warra kaaniinis warra Affaariinis warra Somaaliinis mirga isin qabsoodhaan argattan qabsoo meeqa booda isinirraa fudhanna lafa duriitti isin deebisne yoo jenne kanaafiti karaa qaxxaamuraarra jira jedheetanii yaada. Kun wanti salphaatti himamu miti. Akkuma nama isin jedhe waan humsallee qophaa'eera naannoo Somaaliitiifis naannoo Oromiyaatiifis naannoo Affaariifis akkasitti qophaa'ee jira. Amma Tigraay ofii isaatiin of bulchaa jira. Naannoo qaxxaamuraarra jira. Iddootti murtii godhannee gara fuulduraatti deemu. Gara booddee deebi'uun hin danda'amu. Iddootti murtii akka sabaaf sablammoota Itoophiyaa ijaareetti achi geenyerra jechuudhaaf hin jedhe. Falaasamni ida'amu Dr. Abiy yeroo aangootti dhufan falaasama ida'amu qabatanii dhufan. Falaasamni ida'amu kun ifatti daangaansaa kana jedhamuu baatus federaalizimii wajjin walitti bu'amoo federaalizimii deeggara. Waan Dr. Abiy karaa sana jedhu yeroo jalqaba aangootti dhufee waa'ee isaa dubbataa ture malee ergasiitii keessa darbee kana kan jedhe waan ifaa hin beekan. Waan akkasii waan ittiin biyya bulchitu falaasama jettee ergii gadi baafte waa'ee isaa dubbachuu duwwaatu hin ta'in kitaaba irratti bahee uummanni dubbisuu danda'utu irra jira. Kanadha jedhamee himamuudha irra jira. Hammattii waa'ee isaa dubbatan kana keessatti hamman dhagayetti waan baay'eetu jedhame waa'ee isaa. Jalqaba ida'amuu ati jette kuni lafti inni dhufu mee ilaallu inni waan inni irraa dhufu herrega irraa dhufa. Herrega waa'ee herregaati. Tokkoof tokko lama ta'a lamaaf lama afur ta'a herrega.
achirraati yaada kana irragarraa ergifatanii akkaataa bulchiisa biyyaatti falaasama gochuudhaaf yoo barbaachise attamitti wanni herrega sana keessa jiru asitti cehee waa'ee aadaatiif waa'ee bulchiisaa waa'ee siyaasaa ta'e mul'atee hin himamne. Gaafii ida'amuu jechuun baay'isuudhas maddamar jechuun maabbaazaatiidhas maqqanasiidhas maaloodhas yeroo jedhani xinnoo ishee nama burjaajessa. Maaliif jarri kun adda bar irraa kaasuudhaa fi itti ida'uun waan tokko miti wattamii akka wajjin akka isaan jiraatan hin beektu. Wajjin jiraachuus hin danda'an. Yoommoo waa'ee siyaasaa haasofna ta'e akka uummataatti Oromoon Oromoodhaa, Amaarri Amaaraa garuu walitti ida'amne tokkummaadha barbaachisaa jechuu yoo ta'e akkas jechuu yoo ta'e walitti ida'amuun innis keessaa baafamee itti himamuun irra jira. Maaliif yoo jette yoo lamaaf lama walitti ida'ate waan wal qixxeeyyuu walitti ida'ate lamaaf lama walitti ida'ate afur ta'e kanaan duras waan kana dubbadheera afur ta'e afur keessatti lamaaf lama nagartu. Eenyummaa isaa dhabeera jechuudha lama eenyummaa isaa dhabeera jechuudha. Yoo kana gochuudhaaf deemu ta'e yaadisaa lamaaf lama walitti ida'anii afur taaneeti tokko taanee eenyummaa haaraa fudhannee deemne yoo ta'e kun hin ta'u hin baasu kun lama eenyummaa isaa qabatee akkaataan itti hafu hin beeku jechuudha. Kanaaf yoo federalizimiidha jenne ta'e federalizimiin eenyummaa naannoo hin diigu hin balleessu. Kun hin cafallaqa yoo akkasittiin deema ta'e garuu ifaa miti sarrattis kanadha jedhamee hin himamne. Dhiyoo kana immoo waan isaan jedhani waa'ee dinagdeetis godhan. Akkas jechuun dinagdeedhaan walitti dabalamuu jechuudha siyaasa walitti dabalamuudha jedha. Wanni kun ifaa miti. Herrega keessaa ba'ee falaasama ta'uunsa akkamitti akka inni ce'e waan hin himamneef waan katabamee jiru kanadha waan hin jedhamneef kana jettee mormuudhaafis deeggaruudhaafis hin dandeessu waan kana hamma isaan waan isaa ibsanii isaanumaaf iyyuu sammuu isaanii keessatti dubbiin isaa qulqullaa'ee sammuu keessaa bahee kitaaba weerreyoonni ta'e gaafa sana haasofna malee hamma ammaatti ifaa miti waa'een isaa hedduus immoo dubbataa jiran waa'ee isaa amma xinnoo gab godhaniiru waa'een isaa dubbatamaa jiru. Gaaffii hirmaattota keessaa isiniif ka'eef amma yeroo waraqaa dhiyeessitan yeroo ta'e tokko Dr. Abiy carraan mootummaan itti abbaa irree ta'u salphaadha jedhanii dubbatanii turan. Gaaffiin kun amma waltajjiirraa isiniif ka'ee ture. Isin immoo tasumaa hin yaadamus hin ta'us jettan. Maaliif jettan akkamittiin deebi'amee abbaa irreen ta'u jettan? Dhaggeeffadheera akkamitti akka Dr. Abiyyis jedhe akkaataan itti jedhe biyyi kunii dictatorship yookiis abbaa irrummaa isaan malee bultee hin beektu deebinee achitti galuun waan salphaadha jedheeti kan inni dubbate. Abbaa irrummaan kun bultee biyyaana keessa waggaa 40 ta'u waggaa 50 ta'u gaaffiin demokiraasii utuma itti idaamu utuma itti dabalu utuma humna isaa dabalatu utu humna isaa walitti sassaabaa jedhu tureetiti amma as gahe. Oromoon inni leenca rafuu maal jedhamee dubbatamu sun leenca ka'e ta'eera amma. Uummanni kun maal akka barbaadu sirriitti beeka. Kana keessaatii fedha uummataa keessaatii ganna hacuucina bulchu kan jedhu gaaffiin isaa hin jiru. Gaaffiin uummata kanaa gaaffii seera qabeessadha, gaaffii demokiraasiiti, gaaffii eenyummaati, gaaffii bulchuuti jenneerra. Kun immoo yaada warra beektotaa yookiis hayyootaa osoo hin ta'in gaaffii uummata keessa lixedha. Kanaaf akka uummataatti yoo ilaalte abbaa irrummaan uummata kanatu hin fudhatu. Abbaa irrummaa kana uummatatu hin fudhatu. Akkaataa Dr. Abiy itti dubbate suni akkaataa kaleessaatti. Maaliif biyyi kun kanumaan jiraataa waan turteef itti deebi'uun salphaadha jedhe. Humna si barbaachisaa jechuudha. Humna mootummaa si barbaachisaa jechuudha. Akkaataan ikoonomiin itti jirus humna sana si barbaachisaa jechuudha. Akkamittiin akkasittuu dubbatta waggaa 4 waggaa 3 walakkaa waggaa 4 uummanni Oromoo utuu humna waraanaa itti yaafatee jiru wayyaaneen abbaa irrummaa ofirraa buusee abbaa irrummaa wayyaanee ofirraa buusee abbaa irrummaa Oromoo fudhadhaa hundee isaatu hin jiru kana gochuudhaaf. Kanaaf dogoggoran jedhan
akkasumatti dubbachuun maaliif qabsoo dheeraa qabsoo hadhooftuu booddeedha kun kan argame. Ummata kanatu kan waan irratti qabsaa'aa ture waggaa 40-50 irratti qabsaa'aa ture lafatti darbateeti abbaa irrummaa kan Oromoo waan ta'eef fudhataan waan ta'uudhaaf danda'amu miti. Ummata qabsaa'aa ture kanaaf hiikan dimokiraasii galeeraaf jettu dimokiraasii diriirsuuf chaalenjiiwwan jiran jettu Profeesar. Akka ummata kanaayyuu kan galeef hin jiru. Akka uummatuma Itoophiyaa walii galatti iyyuu kan galeef hin jiru. Gaaffiin demokiraasii. Gaaffiin demokiraasii jechuun diimokiraasii jechuun uummata ofiin of bulchaa jechuudha. Mee ilaalimee asuma gimbii, mee naannoo gimbiitti. Amma naannoo gimbii kana keessatti bulchiisni gimbii waan uummanni hin barbaanne gochuudhaaf hin danda'a. Waan uummanni kun hin barbaanne gochuudhaaf hin danda'a. Bulchiisa gimbii duwwaa miti. Uummanni kan biraanis kan gaaf tokko itti dabarreetinis immoo bulcha boyyana jedhan waan uummanni kun hin barbaanne waan uummanni kun hin barbaadu jedhe gochuudhaaf hin danda'a. Amma kan deemsisaa jiru biyyaana kan geggeessaa jiru warra aangoo irra jiran miti ummaticha. Ummatichi waan dammaqeef waan barbaadu qulqulleeffatee waan beekuufiti yeroo dhara namni dubbatu yeroo waan uummanni barbaadu irra farra ta'e warra aangoota dubbatanii hindi ummati sanaa fi yeroo baay'ee kan imaammata hojiirra oolchuudhaaf jedhan maaster pilaanii sanarraatii jalqabee waan uummanni barbaadu hojiirra hin oolle ammas hin oolu boris hin oolu kan amma geggeessaa jiru ummaticha yaada uummataati kan hojiirra ooluudhaaf danda'u kana malee gara biraan hin jiru. Sababii kanaatiif dimokiraasiin galeeraa fi akka uummata kana waa'een dimokiraasii waa'een ofiin of bulchuu kan galeefuu hin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti kanaaf sirriitti galeeraaf kan hin galleef warra hoggansarra jiran kan kaleessarraati bahuu dadhaban yaada kaleessarraati yaada mo'aa yaada haaromsa jedhanii haasa'u tokkittiin agarreen kan uummanni kun fudhate. Sababii kanaaf inni ta'uudhaaf hin danda'u ummatichatu waan dammaqee waan barbaadu waan akka gaariitti baree jiruuf jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa federaalizimii nageenyaa fi buqqa'uu uummataa irratti simpooziyemii qopheesseetii jira. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa yeroo baniinsa simpooziyemii kana irratti dubbii dubbatanii godina Wallaggaa lixaa keessatti qofa naannoo daangaa Beenishaangulii fi naannoo godinaalee Wallaggaa irratti lola ka'een kaampiiwwan 33 keessatti uummata gargaaraa akka jiran himaniiru. Yuunivarsiitiiwwan simpooziyemiiwwan akkasii qopheessuun qorannoowwan akkasii qopheessuun biyya kana keessatti baratameera. Garuu shelfiirra darbee yeroo inni hojiirra oolu yeroo inni poolisii biyyaa keessa galee tajaajilu hin arginu. Isa kanaaf furmaanni maaliin mootummaarraa maaltu eegama? Hayyoonni riisarchii hojjetanii dubbatanii galuurras immoo dhiibbaa uumuu irratti gahee akkamii qabaatu? Akkuma amma dubbataa turre biyya kana gara fuulduraatti beekumsa irratti yoo hundaa'e duwwaadhaa kanatti geggeessuu dandeessu. Rakkoo guddaan tokko warri aangoo irra jiran kan rakkoon isaan qaban akka naannatti mul'atutti natti dogoggoreera ta'a garuu anaan akkanatti mul'atutti ilaalcha siyaasaatiin yookiis manatsirii siyaasaatiin ilaalu waan hundumaa. Sababii kanaaf namoota beekumsa qaban muuxannoo adda addaa qaban ofitti butan. Amma garuu hin danda'an. Gara fuulduraatti garuu siyaasuma duwwaa hojjechuudhaan biyyaana gara fuulduraatti deemsisuu hin danda'amu. Dhugaadha. Lafti amma jirru itti dhiyoo jira lafa namirraa buqqa'e irratti. Garuu namoota biyya keessatti buqqa'an keessaatiiti baay'ee iyyuu miti kan addana jiru parsantii 10 ta'u. Biyyicha keessa nama iddoo baay'eetu buqqa'ee jira. Karaa beekumsaa yoo ta'e malee akka amma fakkeenyaaf yeroo namni hongeedhaan buqqa'e gara walloo mayiiti mangistoonni xiyyaaruma irraati ilaaleeti matakkaliin qubachiisaa jedhe. Matakkalii laftisaa waan biqilchu. Muka garuu hin biqilcha maaliif mukii hidda isaa lafa keessa gadi balleessee waan barbaadu fudhatuu danda'a. Xaafii garuu irra facaasuuf hin dandeessu maaliif hidda isaa sana gadi erguudhaaf hin danda'u. Nama fuudhan iddoo sanatti naqan barattoota yuunivarsiitiidhaa fuudhan iddoo sanatti naqan inni garuu irraanfatame hin taane. Sababii kanaafi tokkoof beekumsa irratti yoo hundaa'e imaammanni gara fuulduraatti ijaarame malee
hojiirra yoo oolchine iyyuu siyaasa jedhanii hojiirra oolchan iyyuu akka bara mangistuun godhisan siyaasa jedhanii hojiirra oolchan iyyuu hin ta'u. Gara fuulduraatti garuu waan ta'u hojjechuu malee waan hin taane hojjechuudhaan gara fuulduraatti deemuu hin dandeenyu. Siyaasa kaleessaatiinis deemuu hin dandeenyu. Siyaasa duwwaa hojjechuudhaanis hin deemu. Warri hoggansarra jiran kana anana dhibu imaammatni gaariin siyaasa gaariidhas. Jechuun imaammanni uummataaf waan bu'aa buusudha. Waan hojiirra ooludha miti. Akka gaariitti yoo hojiirra ooltee bu'aa uummataatii buuse uummanni si deeggara. Yoo waan bu'aarraan oolchu dhiibbaa duwwaatti gootee yookiis shirra itti xaxaa ooluudhaan deemuudhaaf waan hin dandeenyee fi waan yuunivarsiitii keessatti ta'u applied research waan yuunivarsiitii keessatti ta'u imaammataa wajjin dagaaginaa wajjin siyaasaa wajjin wal qabachuunsaa baay'ee barbaachisaadha. Kunis immoo geeddaramaa akka jiru natti mul'ata. Akka kaleessaa miti bulchaan naannoo kanaa dhufanii akkaataan itti dubbatan hedduu garaana tuqanillee. Hojii akkasiirra jirra uummata kanaa naannoo gumuziitii wajjin dubbannee bakka isaanitti deebisuudhaaf jedhanii hojii isaan hojjetanii hojii guddaadha. Danqaa adda addaas kan qabudha. Garuu akka isaan milkaa'an hin abdadha. Tole guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Thank you. Hirmaattonni kora qorannoo yuunivarsiitiin Wallaggaa kaampaasiin Gibbii mata duree federaalizimii nageenya walitti bu'iinsaa fi buqqa'uu uummata Itoophiyaa keessatti jedhu irratti argaman waraqaawwan qorannoo dhiyaatan irratti yaadota qaban akkasiin himu. Simpooziyemii qorattoonni baay'een dhiyeessan irratti qorataan tokko akkas jedhaniiru. Federalizimiin Itoophiyaaf filannoo osoo hin taane dirqamaa jedhaniiru. Akkamittiin hubattan? Anis yaada kana sirriidhaan jedha. Sababiin isaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu kuni saba gurguddoo 70 ol ta'antu walitti dhufee keessa jiraachaa jira. Sabni kun afaan mataa isaanii qabu, aadaa mataa isaanii qabu, seenaa mataa isaanii qabu, lafa mataa isaanii qabu, warra dinagdee mataa isaanii qabantutu carraa ta'e keessaa humnaan isayyuu jaalalaan otoo hin ta'in humnaan walitti dhufanii Itoophiyaa jedhaman. Erga Itoophiyaa ta'anii immoo waan saba kana keessa jiru walitti fidanii bakka tokkotti walitti guuranii waan Itoophiyaa isaan taasisu gochuurraa aadaa saba tokkoo saba kanarratti asii gadi fe'aa turanii waggaa 150 waan ta'uuf jechuudha. Innaa irratti fe'amu sabni irratti fe'ame kun immoo jalaa siqaa jalaa deemaa jalaa siqaatti ture malee wal keessa galee akka isa odeeffamu sana nation state yookiin Itoophiyaa saba tokkorraa ijaaramte sana fiduu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf sabni kun har'a afaan mataasaa, aadaa mataasaa, daangaa mataasaa, lafa mataasaa qabatee jiraachuu barbaada sabni kun hundumtiyyuu. Isa namarratti fe'amuu barbaadurraa kan hafe inni ofii isaatiin ofiin jiraachuu of jiraachisuu barbaadu isa kana barbaada. Yoo inni kun hin ta'u ammas deebi'een ba'aa sirra kaa'aa jedha ta'ee yookiin ba'aa sana jalatti kuftaa yookiin ba'aa sana lafaan ooftee tarsaasta. Kanaaf Itoophiyaan kaartaa amma qabdu qabattee jiraachuudhaaf kaartaa amma jirtu kanaan jiraachuudhaaf federaalizimiin filannoo isa dhumaadhaaf. Akka ogeessa tokkotti yeroo ilaalu biyyi Itoophiyaa jedhamtu kuni sabab sablammii baay'ee irraa kan hojjetamte yookaan immoo biyya dhaabbatteedha. Afaan Ingiliffaatiin the melting pot of nations and nationalities. Kanaaf biyyi kuni biyya duudhaa bal'aa aadaa bal'aa afaan baay'een keessa jiru waan ta'eef biyya kana keessatti fedhiin mirgi sabab sablammootaa yookaan immoo hawaasonni as keessa jiraatan akka kabajamuuf yoo barbaadame federaalizimiin keessumaa federalism approachiin haala amma jiru jabaatee tufuu lafa qabatee deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti namananis. Kanaaf ogeessonni jiranii bebbeekamoo kan taane renowned academicians akademiyaa warra ta'anii akka Profeesar Isqeel Gabbisaa, Dr. Katamaa Waqjiraa warreen kaanis baay'een isaanii biyyattii keessaa kan dhufan yuunivarsiitiilee adda addaa warreen dhufanii kan isaan yaada laatanii federalizimiin dhuguma filannoo miti. Filannoo keessa galchuu hin dandeenye. We cannot negotiate the federalism
political system in Ethiopia kan jedhu ragaada san kaasanii inni guddaan garuu isa kana federalizimii dhugaa gochuu federalizimii kana keessatti aangoo dinagdee akkaataatti haqummaatiin hundumaaf ga'urratti hojjetamuun haala teknikaan barbaachisaa akka ta'edha kan ibsamu. Hayyoonni dhaabbileen barnootaa olaanoo Itoophiyaa keessa jiran qorannoowwan gaggeessan yoom biyya kana fayyadan gaaffii namoota hedduuti. Hayyoota qorannoo kanarra turaniif gaaffii dhiyeessineef akkas jedha. Guddina biyya tokkoo fi murteessaan ani barnoota nan jedha. Keessumaa gaheen hayyootaa jijjiirama fiduu keessatti dhaloota dhufu shape gochuu keessatti yookaan bocuu gara barbaadamutti towards the desired outcome gara barbaannutti deemuu fi gaheen hayyootaa guddaadha. Kanaaf ammayyuu mootummaan amma jiru kan inni gochuu qabu jedhee yaadu hayyoonni bebbeekamoo qabnu hayyoonni ciccimoonni jiru qorannoo isaan hojjetanii poolisii meekingiifis ta'uu danda'a poolisii baasuufis ta'uu danda'a rakkoo siyaasaaf furmaata laachuu ta'uu danda'a dinagdee fooyyessuuf ta'uu danda'a wal dhabdee siyaasota gidduu jiruufis conflict resolutionif ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana callisamee library yookaan immoo shelfii irratti kan ogeessonni kaa'anii achumatti kaawwatoo hin ta'in haala kana keessa deebanii akka isaan fayyadamanii ammayyuu yeroon kun yeroo murteessaadha. Ogeessota guddina biyyaa keessatti nageenya keessatti hirmaachisuu yaada isaan kaanii dhaggeeffachuu hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaadan. Yoo beekan fuulduratti bahee waan beekumsa isaa haasa'e yoo waan inni hojjete gara hawaasaatti bahe hawaasni dhugaa baraa dhugaa hubata. Dhugaa yoo hubate immoo gaafa sin saamaa jettuun saamamuu ishii jedhe tole jedheen saamamu. Kanaaf amma kana duraatti waan dhugaa ta'e hawaasatti akka bahu eeyyamaan turre godhaas hin turre. Waan isaan barbaada gareen waan barbaadu sana jalaa hambisa waan ta'eef yeroo tokko seera biyya kana keessatti bahu hubattee ta'u ta'e hiikkoon isaayyuu nama rakkisa. Hiiktee dhugaan isa jettee bira gahuufus rakkisa. Wallaalanii miti. Yoo akkasitti dhufe akkas goona yoo akkasitti dhufe akkas goona jedhameetiti waan ta'aa tureefidha. Beekan yoo keessa galee isa kana falma isa kana morma kanaarra buusa waan ta'eef sheelfiirra kaa'uu qofaa miti sheelfiirraas fuudhanii dhoksaa turan balleessaa turan maksaa turan waraqata gaggaarii ta'an fakkeenyaaf barootumsaa innaa seeraan eebbifamu digirii isaa federaalizimii irratti hojjete Itoophiyaadhaaf federaalizimiitu malaa. Federaalizimiin Itoophiyaadhaaf hin taatu taanaan Itoophiyaan tokkummaa ishee iddee jiraachuu hin dandeessu jedhee gaafa sana lafa godheera. Waraqanni sun dhokatee barbaacha keessa waggaa lama darbe keessa agarre tiisisiisan. Dhokfamee makfamee jechuudha. Waa hedduutu dhokata akka ittiin barreeffamoonni hedduun ni dhokatu. Achirra taa'uu qofaatu hin ta'in. Inni kun egaa maaliifi garee murtaa'etu biyya kana olaantummaa qabannee geggeessina jedhee yaada gareen murtaa'e sun immoo yoo dhugaan bakkee bahee akka barbaade sanatti geessuu hin danda'u akka dhugaatti malee kanaaf akka dhugaan sun bakkee hin baaneefiti sana ta'a jechuudha. Yuunivarsiitiin Wallaggaas ta'e yuunivarsiitiiwwan biyya keenya keessa jiran baay'een bara baraan simpooziyemii riisarchii ni qopheessu maallaqa baasanii. Hayyoonnis qorannoowwan garaagaraa ni dhiyeessu. Isinis hanga dhuftanii dooktarummaa geessanitti akka dhuunfaa keessanittis qorannoowwan garaagaraa gaggeessitaniitti kan as geessan. Qorannoowwan hayyoonni gaggeessan, qorannoowwan dhaabbileen barnootaa olaanoon gaggeessan garuu sheelfii irra darbanii yeroo isaan biyya kanaaf bu'aa buusan hagas maran argamu. Poolisiiwwan biyyaa keessa seenanii yeroo isaan jijjiirama fidan hagas maran argamu. Hanga kun hin taanetti qorannoo qorachuun maaliif barbaachise? Isa kanaaf immoo furmaanni maal jettu? Inni guddaan gaaffiin kun biyya ispeeshaalii guddachaa jiran keessatti akka gaaffii cimaatti kan ka'us kan qabudha. Garuu wal hubachiisuun ijaa barbaachisuuf akka Wallagga Yuunivarsiitiitti dhugaa dubbachuuf inni qorannoon hojjetamee shelfiirra taa'aa jedhu hafeera hambisnee jirra jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti darbeen sinii kaasa amma gimbii kaampaasii keessa jirra har'a simpooziyemii guddaa qopheessineerra. Simpooziyemii kana yeroo qopheessinu dhimma maalirratti qopheessine dhimma nageenyaa irratti qopheessine dhimma buqqaa'inaa irratti qopheessine inni kun hundeen isaa maadha rakkinni isaa maadha namni maaf walitti bu'aa maa wal lola inni jedhamu rakkinadha jechuudha.
rakkina kanarratti Wallaggaa Yuunivarsiitiin deeggarsa qarshiitiin godhu, deeggarsa maateriyaaliitiin gochaa ture, deeggarsa karaa fayyaa gochaa ture. Alatti qorannoon akka bal'inaan irratti gaggeeffamu hayyoota walitti ijaarree jirra jechuudha. Hayyoonni kuni qorannoo gad fageenyaan gaggeessanii qorannoon kuni akkuma jedhame shelfii irra hin teenye jechuudha. Maaltu ta'e intervention mechanismiin isaa akka inni irratti hojjetamu ta'e. Inni kuni sabni Benishangulii fi sabni Oromiyaa maawwan loolee inni jedhu bu'aan qorannoon argisiise sun iddoo tokkotti akka isaan dhufanii akka isaan mari'atanii bu'aan qorannoo inni argisiisu inni har'a dhiyaachaa ture isarratti baay'ee mariin gaggeeffameera. Iddoo garagaraatti hayyoonni keenyis akkanii dhiyyeessaniiru bu'aa guddaas nuuf fidee jira jechuudha. Har'as mariin kuni mootummaa qaama mootummaas dabalatee qaama yuunivarsiitootaas dabalatee qaama industirii adda addaarraa dabalatee siyaasa keessas kan hojjetan dabalatee akka irratti mari'atame godheera jechuudha. Inni kuni kallattii furmaata kaayanneeti yaanna galtees poolisiirree iddootti jijjiirsisuu qabu jijjiirsisee gara fuulduraatti namni walitti bu'uu akka hin qabne. Wal buqqaasu akka hin qabne inni buqqaasu irratti immoo dura dabarsamee akka itti hojjetamu kallattiin kaa'amaa jira jechuudha. Kana jechuun bu'aa fideera. Kana duwwaa miti. Naannaa Shaambuu kaampaasii soroo ilaalle aannan kan aannan baay'ee laachuu danda'an qorannoon itti gaggeessame yeroo adda addaa guduruutti hiramaa jira. Sanyiin filatamaa akkasuma qorannootiin kan argame hiramaa jira jechuudha. Akka main kaampaasiitti immoo Naqqamteetti isuma kana hambisuuf chaanalii riisarchiin hojjetamee gara uummataatti bahuu qaba isa jennu incubation center yookaan immoo yaanni iddootti dhalatee iddootti gabbifamee iddootti developed ta'ee gara uummataatti bahuu danda'u incubation center kan jennu hundeessinee jira. Achitti kan sin dhibu meeshota gurguddaa kan biyya alaas experience fudhatanii kan biyya keessaas experience fudhatanii researchiitiin sana gabbisanii naannoo keenyaaf kan ta'u qonnaa irratti naannoo industry technology irratti naannoo manufacturing irratti bu'aa buusuu kan danda'an hojjetamaa jira. Inni suni maal waan gochuudha yeroo prototyping isaa sirraa'ee bahu gara uummataatti akka inni jijjiiramu jechuudha. Itti dabalatas uni uummata bira geessisaa jira. Simpooziyem yeroo qopheessinu namni qotee bulaas dabalatee daldalaas dabalatee industries dabalatee service industries yookaan manufacturing industry jechuu kodha isaan dhufanii yeroo hirmaatanii bu'aa qorannoo kana akkaataa isaaniif ta'utti fudhachaa jiru jechuudha. Fudhachaas jiru. Inni kuni haalatti uummata bira geessinuudha. Konfiraansii adda addaa qopheessaa jirra. Inni kunis kanumaaf hundaa'e itti dabalataati immoo joornaalii 4 qabna. Kana jechuun qorannoon keenyi uummata irra bira darbee uummata addunyaaf uummata biyyaaf akka inni bira ga'u karaa interneetiinis disseminate goona hard copytiinis disseminate goona. Kanaaf qorannoon qoratame manuma taa'aa laabireerii keessa taa'asa jedhu hambisaa jirra jechuun barbaada. Simpooziyemiin yookaan workshooppiin konferensiin gurguddaan yeroo qophaa'u jalqaba biyyi kun hawaasni kun naannoon kun maal barbaada kan jedhu qorannoon gaggeeffameeti jalqabuma. Waraqaa namni ofiisii isaa keessa taa'ee yookaanis immoo iddoo biraa taa'ee gaggeessoo otoo hin taane naannoon kun maal barbaada maaltu biyya kanaaf barbaachisa naannoon maal barbaada biyyi maal barbaada hawaasni maal barbaada kan jedhu achirraatii ka'uu qabachuudha. Itti aansuudhaan akkuma amma jettan maallaqa hedduutu ba'a qorannoof qo'annoon garaagaraa hin gaggeeffama hawaasni iddoo baay'eetii dhufanii irratti hirmaatu. Akka kaampaasii keenyaatti kan dura kan gaggeessaa turre irraatii muuxannoo qabnaa jechuudha. Isarraa gara baranaatti dhufuudhaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Qorannoon sun gaggeeffame bu'aan qorannoo sana hawaasa tajaajiluudhaa qaba. Fakkeenyaaf waggaa lamaan kana beekumsa uummataa irratti yookaan indigenous knowledge irratti gaggeeffameetii ture. Isarraatiin kaanee bu'aa qorannoo sanaatiin hawaasa keenya keessa gallee beekumsa hawaasni qabu dhaloonni amma akka inni baru keessumaa gadaa irratti sirna gadaa revitalization mata duree jedhuudhaan hawaasa keessa galleeti hojii hojjetaa jira. Fakkeenyaaf inni bara kana biyyi keenya maalirra akka isheen jirtu beekamaadha. Buqqa'insi hin jira, wal dhabdeen hin jira, jeequmsi hin jira, waan garaa garaatu jira. Ce'umsa kana kan barbaadu jira, kan hin barbaanne jira. Federaalizimiin hin barbaachisu kan jedhan jiru, kan rakkoo fidee kan jedhu jira.
barbaachisa kan jedhus immoo jira. Kanaaf simpooziyemiin akkasii yeroo qophaa'u qoratamee shelfii irra taa'u yookaan tiyoorii biyya Ameerikaa yookaan biyya Awurooppaa yookaan biyya Saamweerii irraa fidoo otoo hin taane qabatamaa uummata keenyaaf mootummaaf maaltu barbaachisa kan jedhu dizaayiniin workshooppii keenyaa baranaallee adda kanarraa jechuudha. Inni jalqabaa practitioners kan jedhaman yookaan namoota kan hojjechuu danda'an House of Federation, Forum of Federation, caffee naannolee yuunivarsiitota muummeewwan kanarratti hojjechuudha danda'an hayyoonni akkasii biyya alaas biyya keessaas irratti hirmaatanii mootummaadhaaf galtee akka inni ta'u warra poolisii meekersootaaf akka inni hojiirra ooludha. Kanaaf inni tokko hawaasa bira akkaataa inni itti qaqqabu hawaasa bira sirriitti qaqqabsiisuu irratti rakkoon kan jiru miidiyaatti fayyadamanii hawaasa qaqqabsiisuudha. Kan lammataa namoonni kana poolisii meekersoonni irratti hirmaatanii biyyi akka inni irraa fayyadamu gochuudha. Kan sadaffaa publication yookaan maxxanfame hawaasa bira akka inni qaqqabu gochuudha jechuudha. Nuyi isa duraarraati yookaan isa qoratamee lafa taa'urraati adda ta'e akka inni hojjetu goonee kan karoorfannee jiru warreen ammaa kana keessa jiru jechuudha. Kanaafuu hayyoonni biyya keessaas biyya alaas irratti argamaniiti jiran piroofeesoroonni, dooktoroonni, qorattoonni, saayintistoota illee jechuu ni dandeenya. Isaan kun mootummaa Itoophiyaadhaaf rakkina ammachi keessatti biyya kana keessatti jiru kanarraa wal qabsiisanii qorannoo hawaasa keessaatii dhufedha. Baay'ee qorannoon ammas irratti dhiyaate isa kan akka isaan qaqqabsiisan qophii qabna jechuudha. Inni kun bulee otoo ooliin taaks foorsiin yookaan tiimiin tokko hundeeffame tiimii nama 8 qabutu jira kaampaasii kanatti kan orgaanaayiz gooneerru hayyoonni keessumaa ogummaa maltiidisipliinarii ta'e irraatii kan qindaa'anii isaan kun miidiyaa irratti yeroo yeroodhaan ni beeksisu mootummaadhaaf inpuutii akka inni ta'u bifa paablikeeshiniidhaan maxxansanii analiisisaa yookaan xiinxala dhumaa isaanii kennu. Addunyaa kanarratti immoo kan inni itti qaqqabuudhaa danda'u muuxannoo gaggaarii naannoon keenya qabu keessumaa Oromiyaan fakkeenyaaf federaalizimii gaafa jennee ilaallu inni har'a ka'ee ture kun Oromoon waan saba xiqqaa ta'eef miti dhimma federaalizimii kan inni gaafataatii jiru. Sirni gadaa hammateeti kan inni jiraachisautti jiru. Maayinooriitii akkomodeet gochuufidha amma federaalizimiin. Oromoon garuu saba guddaa ta'ee gaaffiinsaa federaalizimii otoo hin taane yoo ta'e rakkoon qabu dura bu'uuruma isaatiin jira. Oromoon kan inni jaallatu waan saba xiqqaa ta'eef miti. Duraanuu aadaasaa duudhaasaa waan ta'eef sirna gadaa keessa jira. Pirinsipilii gadaa keessaa tokko hammataadha jechuudha. Federaalizimiin walitti hammateeti kan inni jiraachisu. Saba xiqqaa akkomodeetiin godha. Kanarratti warreen hin barbaachisu jedhan Ingilii isaanirra hin barbaachisan barbaachisa kan jedhu akkuma kanaati. Kanaafuu qorannoon kun asitti kan otoo hin taane iddoo ga'uu qabu hin qaqqabaa jechuudha. Turtii yeroo muraasaa keessatti maxxanfamee gurra namootaatiin yookaan miidiyaa garaagaraatiin akka inni qaqqabu goona. Hojii nuyis akka kan hojjechuudhaa qabnu hojjechuudhaaf gara fuula duraatti kanarraa kaanee piraaktikaliitii isaa yookaan hojiirra oolmaasaaf immoo tiimiin amma ijaaramee jiru kun duukaa bu'ee inpuutii isaa mootummaaf akka inni kennu karoorsinee jirra jechuudha.